Hashama harka fuuni kabajamtoota fi daawwattoota keenya. Ka daawwachaa jirtan sagantaa Siimboo keenyaa. Sagantaa Siimboo keenyaatiin amma kan irratti argamnu yeroo keessummaati. Keessummaa keenya guyyaa har'aa dargaggeessa jabaa barreessaa kitaabaa gaazexeessaa Toofiq Tamaam qabannee isin dhiyaannee jirra. Turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jenna. Toofiq, salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Baga barakatuh. nagahaan waamicha keenya kabajjee istuudiyoo keenyatti nu argamte. Isinis illee baga kabajanii bakka kanatti naaf feertan galatoomaa. Sagaleen Kukooshe. qabamteerta fakkaata. Toofiq Tamaam gaazexeessaadhas barreessaa kitaabatis. Mee Toofiq jalqaba akka seensaaf nu ta'utti gaafii kiyya iddoo dhaloota keetii irraa haala jireenya haala guddina keetii irraa iddoo guddina keetii irraa haa ka'u. Ani gaa kan hin dhaladhe godina Jimmaa aanaa Gommaati. Biyya bakka argama bunaati. Bakka dhaloota hayyootaati. Ani achitti hin dhaladhe achumatti hin baradhe. Achumarraati gaa. Kan kaanii gara kana gara Finfinnee jira jechuudha. Gara Finfinneetti galtan. Mee hojii gaazexeessummaa keessa hangam turte? Hojii miidiyaa maal fakkaata Toofiq? Hojii miidiyaa keessa tuttureera. Waggoota yoo xiqqaate waggoota gara 7-8 akkasin ta'a. Jalqabumaraayyuu hojii miidiyaa baay'een jaalladhan ture. Yeroo ni qaraa isaa turettis ijoolleen qaraasisu akka isaan gara miidiyaatti dhufaniif waan baay'een hojjechaa ture. Hawwiinis sana dura ture kallattii miidiyaatiin namni yoo bahee uummata isaa fayyaduu danda'a amantaa jedhu gatiin qabu kallattii miidiyaa irratti iddoo tokkoon socho'aa ture. Amma har'aatti kun miidiyaa keessa jirra. Maashaallah. Anis akka saahibaatti dhuunfaadhaanis walitti dhiyaanna. Mee osoo gara Finfinnee hin dhufini gara miidiyaan dhufini osoo Jimma jirtu haalli barumsa keetiis hanga tokko bebbeekaa barumsa ilmii Quraanaa barachuu irratti waan akkasiisan irratti mee sanniin yoonaatu ije bareedaadha. Egaa jalqabumarraayyuu maatiin barnoota idileetiifis barnoota shari'aa akkan wal faana deemsuudha kan isaan narratti hojjechaa turanii. Quraana abbaanuma korattiin qaree xumure. Achi booda immoo sheekni naannoo keenya jiran Sheek Xaahir Hassan jedhamanu sheeka koo jalqabaati. Isaan irratti muktasaroota kitaabota jiran isaanuma irratti xumure. Magaalaa Aggaarootti immoo madrasaa Nuuritti barachaan ture. Quraanas illee akkasuma jechuudha. Achi booda immoo gara magaalaa Jimmaatti immoo ergan dhufee magaalaa Jimmaatti barnoota shari'aa Mahada Abbaa Jifaar ashari'aa galee waggaa 2 akkas barannee sadarkaa dippiloomatiin eebbifamne. Barnoota idileetiin immoo daataadhaan dippiloomaa achi immoo maanaajimentiidhaan digirii jalqabaa hojjedheera. Kanarra darbee immoo hojii erganii hojii miidiyaa dura hojii barsiisumarran ture. Madrasaa mana quraanaa duraan ture tokko gara madrasaatti jijjiirree achirra barsiisaan ture sogganaan ture. Achi booda immoo markaza hifzii quraanaa godina Jimmaa aanaa Shabees immoo magaalaa Shabeetti achitti markaza hundeessee qaraa isaan ture. Alhamdulillah markazinis madrasaanis haga ammaatti ufeeti kan inni jiru. Achitti imaamallee ta'ee jamaas jumaas sagachiisaatiin ture. Achi booda gara magaalaa Jimmaatti deebi'ee gara miidiyaatti immoo kan dhufne jechuudha. Hundeeffamuu TV Hamilton irraa eegalee haga ammaatti inuma jira. Maashaallah Toofiq umrii kanaanii waan kana hunda keessa taruu fi waan kana hunda milkeessuun isaa waan hedduu namatti tolu. Mee gara miidiyaas deebina. Mee ilaalchi namni keenya miidiyaa qabuu fi haalli miidiyaa biyya keenyaa maal fakkaata? Sanirraa akkas ta'a. Akkuma beekamu miidiyaan mootummaa raffaadha jedhama miti. Keessattuu immoo gara keenyatti gara uummata musliimaatti yoo deebitu keessattuu immoo gara biyya keenyaatti yoo dhuftu ilaalchii fi iddoon nuti miidiyaadhaaf qabnu baay'ee gadi bu'aadha. Waan baay'ee osoo qabnu akka hin qabne kan taaneef miidiyaa gatii hin qabneef. Miidiyaaleen jiranuu isaanuu muraasa isaanuu humna hin qaban. Bakka hunda qaqqabuu hin danda'an. Humni isaanii daangeffamaadha. Humna maal irratti dhaban? Humna beekumsaanii moo maallaqa ekonomiidha moo?
Kuni tokkoffaa ilaalcha uummata keessa jiru cabsuu barbaada. Kanarratti bareechitee hojjechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf uummanni keenya arjaadha. Uummanni keenya diinii isaa irratti even qarshii isaa dhiisiitii lubbuu isaan kenna uummanni keenya. Irratti hojjettee gara miidiyaatti fiduu danda'udha. Beekumsas yoo ta'e beekumsas qabna alhamdulillah. Garuu sana walitti fiddee beekumsaa fi akkamitti hiriiristee uummata kana gara miidiyaa fidna isa jedhu irratti ammallee hubannoon nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu gadi bu'aa ta'urraa yookiin immoo xiyyeeffannoo dhabuurraa kan ka'e yoo ta'e malee uummatis jira, humnis jira. Gara kanatti fiddee kana walitti fiddee hojii gara miidiyaa irratti xiyyeeffannoo guddaa akka argatu gochuu irratti dadhabinatu jira. Kana irratti ammallee warrumti nu fuuldura jiran iyyuu xiyyeeffannoo guddaa itti hin kennine. Garuu xiyyeeffannoo osoo itti kenname uummanni keenyas siduukaa hiriiruudhaaf qophiidha. Waan nuti gaafatti kennuudhaaf qophiidha uummanni keenya. Kanaaf ammallee ilaalchi nuti miidiyaadhaaf qabnu gadi bu'aadha. Lammaffaa immoo inni guddaan xiyyeeffannoo hin kennamneef. Xiyyeeffannoo itti kenname miidiyaa amma osoo gadi buutee ilaalte aanotaa fi gandoota irratti godinoota irratti gadi buute ammallee faayidumti miidiyaa iyyuu uummataaf sirriitti waan galee natti fakkaatu. Bu'aan isaa uummataaf waan sirriitti ibsamne miidhaan inni fiduu danda'u uummanni sirriitti hin hubanne. Kana hubachiistee xiyyeeffannoo guddaa kennitee fi irratti hojjennaan milkaa'aa uummanni hubataa deema. Rakkoon guddaan xiyyeeffannoon argannedha akka kooti. Xiyyeeffannoon arganne malee beekumsas ikonoomii gara mallaqaatis wanni tokko rakkina hin qabu. Wanni tokko rakkina hin jiru. Xiyyeeffannoodha. Ilaalcha uummataa irratti hojjetanii yoo sirreessan ammoo hin sirraata. Waan dhabne hin qabnu. Waan dhabne hin qabnu. Warroonni miidiyaa hooggananii fi warroonni dura jiran waan kana hin dhaga'anii. Egaa Toofiq Tamaamii egaa waan miidiyaa hagana yoo dubbanne ammoo dhiheenya kana waan guddaa tokko milkeessitee hordoftoonni keenyas namoonni hedduunis quba qabanii kitaaba barreessitee kitaaba aalima guddaa seenaa nama guddaa tokko barreessitee hawaasaan geettee eebbisiiftee jirta bakka namoonni hedduun ulamaa'onni qaamonni majlisaa hedduun argamanitti eebbisiiftee jirta. Anis maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota kiyyaatiin baga milkoossin jechuu barbaada. Jalqaba irratti kitaabni ati barreessite jalqaba kitaaba san barreessuuf seenaa nama sanii barreessuuf maaltu si kakaase achumaan kitaabichas maqaa dhahiitii sirraa dhagoo waan barbaadee fi itti deemme. Gara gaaffii keetiitti yoon deebi'u jalqaba namni tokko barreessuudhaaf yaa kitaaba dubbista. Kitaaba gaafa dubbistu immoo gaaffileen keessoo keetti uumaman baay'eetu jiraata. Sana dura kitaabota lama akkas barreessee xumuree kaa'een ture. Sunneen tokko maxxanfameera tokko hin maxxansine. Inni maxxansine iyyuu namoota muraasa bira kan inni qaqqabe kaan immoo inuma jira. Kitaaba kana akkan barreessuuf wanti na kakaase aalimni kun aalima nuti beeknurraa adda yoon siin jedhu teekinooloojii wajjin walitti dhufeenya guddaa qabu. Miidiyaadhaan sirriitti wal beeku. Hayyuu ji'oogiraafiiti. Aalima gosa barnoota shari'aa hunda waan barbaadde isaan biraa argatta. Biyya keessatti abbaa biyyaati, abbaa nagaati, uummata keessatti riqicha isaantu walitti hidha. Seenaa namni kun naannoo keenyatti jecha isaaniitii ol jechi hin jiru. Isaan dubbatanii naan xumurameera. Muftiitu jedhee jennaan sana booda dudubba deebitee waan keessa deebituu hin qabdu. Mee jalqaba seenichi daawwattoota keenya kan irraa dubbataa jirru kitaaba Toofiq Tamaan barreesse kitaaba seenaa muftii Goommaa isa jedhudha. Mee maqaa isaanii irraa siyaa kaasu muftii Goommaa maqaa moggaasaati yookaan immoo hawaasni ittiin beeku moo maqama isaaniiti? Muftiin kanuma callisamee kennameef miti. Baratanii jaamiyaa yookiin yuunivarsiitii guddicha addunyaa keenyaa yuunivarsiitii Islaamaa biyya Ijipti Kaayirootti argamu irraati kan isaan baratanii. Al-Azhar irraa yuunivarsiitii Al-Azhar irraa barataniiti kan isaan muftummaa argatan. Gommaan immoo mootolee shanan gibee keessaa tokko Gommaadha. Gomma naannoon jedhamu mootolee shanan gibee keessaa isaan tokko. Mootii shanan gibee shanan keessaa isa tokko. Gomma seenaa guddaa qabdi. Bakka jalqaba bunni
kuffii arabikaa itti argame keessaa gommi ishee jalqabaati mootii mataa isheetiin kan dhaabbattedha. Keessattuu ammoo mootolee shanan gibee keessaa xiyyeeffannoo guddaa islaamummaadhaaf kennuudhaan mootoleen ishee hoggantoonni ishee kan irratti hojjetaa turanidha. Kanaaf gommaa kan jennu achirraati. Maqaan gommaa hiikota baay'ee qabaachuu danda'u. Akkasumatti gabaabsinee yoo bira darbinu. Kanaaf muftiin kun gommaan keessa gatii jiraataa turaniif achi keessa taa'anii waan barsiisaa turaniif seenaa isaanii namni sanaa wal qabsiisuuf jedhee muftii gommaa jedha. Achi immoo maqaan biraa immoo muftii bottooti. Bottoon immoo naannoo keessattuu gandi isaanii ganda Qadaamassaa jedhama. Gandi isaan keessa taa'anii barsiisaa turan. Isa keessaa immoo magaalaa xiqqoo turte naannoo muftiin manni isaanii qubataniitti barsiisaa turan bottoo jedhamti magaalaa xiqqoo tokko jirti. Isheedhaan wal qabsiisanii muftii gommaa muftii bottoo jedhuuni. Seenaan isaanii seenaa bal'aadha. Maqaan isaanii Muhammad Ali Yahyaati. Muhammad Ali Yahyaa. Muhammad Ali Yahyaa muftii gommaati. Kan isaan dhalatanii godina Harargee Bahaati. Godina Harargee Bahaatti dhalatanii Karraamilleedha. Gosti isaanii gosa beekamaadha biyya sanatti. Gosoota Harargee keessaa. Godina Harargee Bahaa aanaa Dadar Karraamilleedha kan isaan dhalatanii. Naannoo Haleelee jedhamtuttidha kan isaanii dhalatanii. Achitti dhalatanii barnoota osoo baratanuuti biyya alaa Sudaan, Gibs, Sooriyaa naannaaniiti kan isaan dhufanii miilaan karaa Mitsuwaatiin Wallagga qaxxaamuranii Gaambeellaa keessa bahaniiti kan isaan dhufanii gommaan qubatanii gommatti barsiisaa turan. Muftiin Hararitti dhalatanii kan isaan jiraatanii barsiisanii umurii isaanii itti du'an godina Jimmaa aanaa gommaati. Seenaan isaanii seenaa nama guddaati. Gaaffii ati naa kaaste maaliif seenaa isaanii barreessuu filattee kan jettee fi sababoota lama sadii si kaa'uu danda'a. Jalqaba irratti yeroo nuti keessa jiru kun yeroo sooshaal miidiyaati. Namni bilisummaa sooshaal miidiyaadhaan argate kana fayyadamee hawaasaaf hawaasa walitti buusuuf yeroo deemu, gandaaf ganda walitti buusuuf yeroo deemu ni argita, ni gadditas, garaas nama nyaata. Maaliif seeti? Seenaan uummanni keenya waliin qabu kan lafarra jiruu fi kan nuti ammoo bilisummaa miidiyaa hawaasummaa irratti dubbachuuf arganne fayyadamnee gamaaf gamana geenye walitti darbannu kuni dhugaa lafarra jiru sanaa waliin fakkaatu. Tokkoffaa seenaa keenya uummanni kun waliin qabu hin hubanne kana hubachiisuuf ammoo seenaan akkanaa barbaachisaadha. Maaliif seeti muftiin gomma keessatti amma namni muftiin Hararii dhufanii yookiin Arsii Baaleen dhufanii namni jedhu hin dhageessu. Muftiin akka qaama isaatti akka dhiiga isaatti akkasitti waliin uummanni kan inni wajjin jiraatu. Hararii dhufanii isaanii nama xiqqootu beeka bara. Anuu dhugaa dubbachuudhaaf seenaa kana hangumaatti barreessitee kitaabicha eebbaaf qopheessitee boodan seenaa kana hanga tokko dhagahee wantoota ati maxxansiturraa muftii gommaa iddoon dhaloota isaanii Harariin ta'uu bari malee muftii gommaa Jimmaa iddoo dhaloota isaaniitis iddoo jireenya isaaniitii fi boqonnaa isaaniis achuma si'atu. Kanaaf kuni yaaddoo sittuuma gaafa waan qilleensarra jirtu kan ilaaltu. Garuu namni kan karaatti deebisuu dandeessu seenaawwan akkanaa waliin qabnu yoo malatti agarsiiftee lakkii dhugaan isa kana kaleessa keenya yaadachiistee dhugaan jiru kana jettee uummatatti agarsiistee kallattii sirrii qabachaa deemuu danda'a. Dhaloonni amma jiru kun garuu warroon amma sooshaal miidiyaa irra jiran kuni kaleessa isaanii wallaalaniiti kan akkana ta'an jettee yaaddaa? Kaani daldala godhate. Attention yookiin ammoo xiyyeeffannoo argachuudhaaf beekamtiidhaaf kan ta'e jedhanii hojjetan ni jiru. Kaan immoo hin beekan irra caalii isaanii. Irra caalaan hin beekanis hin hubannes. Waan jiru waan lafarra jiru kana hin hubanne jedheetan yaada akka kootti. Garuu inni kaan biizinesii isaatiif yookiin immoo kanas kallattii lama sadii ilaaluu dandeessa bara. Tokkoffaa namni sooshaal miidiyaa irra jiru ajanduma fedhe keessa bu'ee borcee beekamtii argachuudha. Barbaadu jira. Beekamtii barbaadu jira. Kaan immoo akka biizinesaattis kan ilaalantu jiru. Kaan immoo beekaa uummata walitti buusuudhaaf waan lafarra jiru kana tarii kun immoo kallattii biraatiin shira fakkaata. Shiruma diinni xaxuu wayisitti fakkaatas kallattii biraatiin. Irra caaliin immoo hin beekani. Warra hin beekne nu hubachiista. Isa shiraa immoo harkatti falashaleessuudhaan hojjetta. Isa beekamtiidhaaf deemus illee dhugaan jiru kana jettee uummata barsiisuudhaan akka namni
isa beeku hordofu isa dhugaa lafarra jiru akka uummanni baru goota. Kitaabota seenaatiin wal qabatan dubbisaa ture yeroo wayii. Kitaaba imaamota afranii kan imaamu Maalik, kan imaamu Shaafii, kan imaamu Ahmad ibn Hanbal, kan jara kana dubbisaatiin ture kitaabota baay'ee sitti tola gaafa seenaa jara kanaa dubbistu. Achi ammoo seenaa Ibnu Taymiyaa, seenaa Umar ibn Abdul Aziz warra kana akka tasaa ta'e waluma duukaan dubbisaa ture. Gaafa ofitti as deebitu ammoo nuu seenaa maalii qabnaa? Biyya keenya keessatti seenaa akkamiitu jira? Ulamoota akkamii qabnaa? Hayyoota akkamii qabnaa? Kaleessa eessa ture jettee gaafa yaadattu nuti seenaa dilbii dubbatameen dhumne qabna. Seenaa hayyootaa osoo dubbattee asoosama fakkaatu baay'ee qabna. Amma seenaan muftii gaafa keessa deemtee ilaaltu seenaa nama waggaa muraasa asitti fakkaatu bar. Seenaa salafoota kaleessaa asitti fakkaata. Wanti isaan keessa darbanii akka isaan itti jiraatan, akka isaan akhlaaqa Rasuulillah sallallahu alaihi wasallam itti dhaalan. Gaafa ilaaltu asoosama sitti fakkaata yookiin immoo seenaa nama waggaa 200-300 duraa wayisitti fakkaata malee nama yeroo as dhiyoo sitti fakkaatu. Lammaffaa immoo yeroo baay'ee wanti garaana nyaatu biyya keenya keessatti masjiidonni madrasaa markazni ni ijaarama. Maqaan ittiin mogga'u garuu maqaa namoota kana dura daddarbanii seenaa hayyootaa beektu hedduutiin kan biyya keenya alaatiin moggaafama. Kana jechuun nuti akka waan seenaarraa hin qabne wayitti yeroo nuti of mul'isnu nuti jira beektaa. Kanaaf nutis yoo waan qabnu gadi baasne seenaa hayyoota keenyaa yoo dubbanne yoo kitaabaan dubbisiisne dhaloonni dhufu barataa deemaa nutis illee akka seenaa qabnu hubachaati kan deemnu. Kanaaf kun ta'uu qabu gara kanatti yoo dhufne seenaan akkanaa yoo bahe uummanni keenya waa hedduurraa barataa dhaloonni taanullee kallattii isaa qajeelfataa deemu waan jedhudha. Lammaffaa ammoo seenaa muftii gommaa keessa yoo deemte namni tokko walitti dhufee namni 2-3 walitti dhufee bakka khayrii tokkotti bakka gaarii tokkotti inumaa bakka kamittuu namni walitti dhufee seenaa isaanii osoo kaasin hin ka'u bakka sana. Haasaa yoo haasoftee waa'ee hawaasummaa yoo haasa'e jecha muftiitiin xumurata yookiin jecha muftiitiin eegala yookiin jecha isaanii ragaa godhata. Bakka nageenyaa yoo dhufte waa'ee nageenyaa irratti waliin mari'ate yoo ka'u barbaade jecha muftii yookiin ragaa godhataa yookiin ittiin jalqaba yookiin ittiin xumura. Bakka hawaasaaf hawaasa gidduutti yoo waa uumame yoo walitti bu'iinsi wayii uumame jecha muftiitiin wal araarsa. Mootummaaf uummata gidduu yoo wal ga'iin taa'ame dhimmi bulchiinsaa dhimmi kamiyyuu ka'e muftiin bakka sanaan dhabaman. Uummanni bakka dabootti haa ta'u, bakka cidhaatti haa ta'u, bakka boo'icha bakka taaziyaatti haa ta'u muftiin maqaan isaanii osoo hin ka'in hin darbu. Seenaan kun afoola ta'ee hafuu hin qabu. Seenaan kun kitaabaan barraa'ee dhaloonni itti aanu dubbisuu qaba. Seenaan akkuma ati beektu yoo hin barraa'in yookiin badaa deema yookiin immoo itti dabalamaa deema beekaa. Seenaan dhugaa sun liqinfamaati kan inni deemu. Dhugummaan isaa badaati kan deemu yookiin immoo seenichumtuu badaa deema. Kanaaf yoo kitaabaan taa'e garuu maalis ta'u maal kitaaba maal goote yoo balleessuu dandeessu bar kukkuttee ciccirtee yoo balleessite baloo nama wayii keessatti hafuusa. Yoo namni yoo dubbises sammuu isaa keessatti hafa. Sammuu isaa keessatti hafa. Seenaa ishee dhugaa immoo amma yeroo kanatti darasoonni kaleessa isaanii wajjin turan jiru. Hawaasa keessa namoonni isaanii wajjin turan jiru. Ilmaan isaanii jiru. Warra kanarraa warruma madduma jalqabaa kanarraa fuutee immoo yoo waan tokko lafa keesse hin badu wanti sun. Ifin amma ani seenaa muftii barreesseera yookiin barreessee xumureera jedhee fudhadhu akkasitti fudhadhu. Bu'uura kaa'eera. Namni kana booda seenaa muftii barreessuu barbaadu, qorachuu barbaadu bu'uura argateera. Achirra dhaabbatee kan caala bal'isuu kana caali bal'isuu seenaa muftiirraa bara akkuma nama bahararraa maankiyaadhaan jedhama mitiire waan akkasiiti. Malee seenaan isaanii ammallee itti qabne wantoonni ati itti yaadne waan baay'eetu jira. Iddoo baay'ee mana baay'ee keessa jira. Sanammoo baasuudhaaf ammas humna biraa barbaada. Namoonni biraa namoonni qorannoo irratti hojjetan seenaa sana qoratanii baasuu jedheen bu'uurumaaf seenaa kana barreessuuf yaale. Maashaallah hedduu waan gaariidha. Kanaafuu deebiin kee seenaa muftii gommaa maaliif barreessuuf xiyyeeffatte jedhee si gaafadhe. Deebiin kee seenaa muftii gommaa riqichi. Muftiin gommaa mataan isaanii riqicha hawaasaati. Hawaasaaf hawaasa walitti hidhanii. Muftiin gommaa kan itti dhalatan hargeedha. Kan itti jiraatanii barsiisanii itti boqotan ammoo
Jimma Gommaadha. Godina Jimmaa aanaa Gommaati. Riqichi uummata Harargeetii fi uummata Jimmaa jidduu jiru. Bakka iddoo isaan itti dhalatanii fi iddoo isaan itti jiraatan jidduu jiru bal'aadha. Kanaafuu duuba deebinee kan ilaalu taate seenaan baay'ee kana qofaa miti. Seenaan walitti nu fidu. Asirratti ilaalla amma muftiin Harargeetti dhalatanii Jimmaa Gommaatti adu'aan malee kutaalee Oromiyaa mararraa kan dhufe isaan biratti baratanii. Isaan bira baratan. Wallaggaa, Iluu, Arsii, Baalee kutaalee dhuma Oromiyaa keessaa kan muftii bira dhufee qareen hin jiru bar. Baratan. Seena bakka sana yoo deemtu lafa seenaa guddaati. Namni dhufee muftii biratti baratin maaliif seete bahara muftiin. Gosa ilmii barbaadu fakkeenyaaf namni tokko yuunivarsiitii amma kan Islaamaa haa ta'u yuunivarsiitiilee kan mootummaa haa ta'u barnoota gosa tokko qofaan itti kan hojjettu. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitiilee Islaamaa fudhatte yookiin fiqii irratti yookiin quraana irratti yookiin afaan lugaa arabiffaa irratti akkas jedhaati miti kan irratti hojjettu. Muftii bira garuu lugaa yoo barbaadde isaan biraa baratta. Fiqii irratti yoo ta'es isaan biraa baratta. Quraana irratti yoo ta'es isaan biraa baratta. Waa isaaf siiraa yoo dhufte gosa beekumsaa barbaadde hunda muftii biraa argata. Gandootuma keenya mara keessa bar amma wanti nuti nu banne tokko maaltu jira seeti. Ulamoonni keenya nuuf goota keenya bar. Bakka qabsoo hunda keessatti gaheen alimoota guddaadha. Qabsoo kallattii kamiyyuu fudhadhu. Qabsoo asxeewwanii wajjin godhamaa ture keessatti bar adda durummaan kan qabsaa ture ulamoota. Qabsoo Minilik waliin godhamaa ture keessatti adda durummaadhaan kan dursaa ture ulamoota bar. Qabsoo hundumaa keessatti qabsoo bilisummaa biyya kana keessatti godhame hunda keessatti kan adda dureen goonni keenya kan egaa haala biyya kana keessa jiru hin beeknaaf malee silaa kan dubbatamuu qabu kan dura irratti barraa'uu qabu seenaa ulamoota keenya ture. Waan si ajaa'ibu yeroo wahii seenaa ulamaa'ota garaagaraa irraa bakka garaagaraa deemee ulamaa'ota adda addaa dubbisan ture. Ulamaa'ota kanneen hunda wata dubbisu maal irraa hubadhe beektaa? Yoo seenaa waan lama seenaa amantii Islaamaa biyya kanaatii fi seenaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo biyya kanaa yoo hubachuu kafeetu bakka takkatti argachuu yoo feete aalima dubbisi. Aalima bira. Aalima gaafateena qabsaa yaadhasi qabsaa diinii Islaamaatiis qabsaa Oromootiis. Kana bara amma gootummaa gara lama. Kan insilansiif kaasuuf yaale seenaan keenya barraa'uu dhabuun wanti miidhamne wanti guddaan isa kana. Ulamoonni keenya akkuma itti beektu tawaaduu of gadi qabu of mul'isuun barbaadani bakka mara keessatti. Kun ammoo akka nuti seenaa isaaniitiin hin boonne nu godhe. Namni barreessu nama biraati. Namni gaa waanumatti tole barreessaa akka fedhutti barreessaa. Seenaa akkuma seenaa kitaaba Ustaaz Ahmadiin Jabal ilaaltetti yoo ta'e waa'ee seenaa musliimoota Itoophiyaa keessatti seenaan kallattii adda addaatiin kan inni barreeffamu xureessuun jira, irra dibuun jira, itti dabaluun jira yookiin ammoo kallattii ofii barbaade irra fiduun jira, kallattii adda addaatiin ibseeti kan inni jiru akka seenaan biyya kana keessatti seenaan akkamitti barraa ture, eenyutu barreessaa ture waan jedhu irratti Ustaaz Ahmadiin Jabal ibsa bal'aa kenneeti kan jiru kitaaba isaa irratti. Nuti yoo xiyyeeffannoon kennin yoo seenaa ulamoota keenyaan dubbatin yoo dubbisiisin akkanatti jallatee hafaa jechuudha. Gootonni kan silaa dubbatamuu qaban kan maqaan isaanii ol ka'ee mul'achuu qabu biyya kana keessatti kan leellifamuu qaban ulamoota ture. Garuu waan nuti hin barreessineef waan nuti xiyyeeffannoon kennineef kan biraatiin irra dibamee seenaan ulamoota keenyaa dhukateeti kan inni jiru. Kan baasuu qabu ammoo dhaloota kana. Seenaa kana akka ragaatitti akka seenaan Islaamaa biyya kanaa jallate akka ragaatitti ragaa ifaan ifa jiru kan fudhachuu dandeenyu seenaa Imaam Ahmad Ibrahim Al-Ghazi seenaa fudhachuu dandeenya. Mana barumsaa akaadaamiitti maal jennee baranne Ahmad Giraan jennee baranne seenaa faallaa isaa baranne akka inni teeroristii ta'etti akka inni nama badaa ta'etti sammuu keenya keessa kaa'aniiti kan baratanii seenaa akkasii kumaatamaan jira. Seenaa musliimoota Itoophiyaa parsantiin guddaan hin jiru dhugaansaa. Achirraa as fudhachuu dandeenya. Imaam Ahmad irraa qabnee warri achi as jiru hundi isaa seenaan isaa hedduu isaa dhabamsiisanii kitaabota hedduu gubamee kitaabota hedduu dhabamsiisanii seenaa hedduu dabsanii seenaa hedduu dho'isanii aalima hedduu hojjetanii baraasanii keessa akkasii dhokatee jira seenaa Islaamaa seenaa kana baasuudhaaf bakki namni hunduu waan isarraa eegamu qaba namni hunduu bakka eegaluu qabu qaba namni hunduu waan beeku irratti waan danda'u irratti hirmaata san keessaa ammoo waan dandeettuu fi waan beektu irra hirmaattee hirtaati ulfaadhu toofiq mee seenaa muftii Gommaa keessaa seenaa akkaan jaalatti wata seenaa isaanii dubbistu wata seenaa isaanii qorattuu fi wata barreessituus seenaa isaanii keessaa bakki
hedduu mararfattee bakka hedduu barumsa sii kennee fi qalbii keetu miira keetu himee nuuf himi. Jechoota korraa osoo hin taane mee jechootuma ulamoota barattoota isaanii kaleessaarraa si fakkaasu. Sheek Mahmuud nama jedhamutu jiru aalima jabaadha. Yeroo ammaa godina Jimmaa naannoo Omoon Addaasaa magaalaa Sandaaboo jedhamu jiraatu nama guddaadha. Ani naan jedhan. Darasaa muftii gommaati? Darasaa isaaniiti. Ani muftiirraa kan hin baradhe kitaabota hamee qaraamoo qofa osoo hin taane akhlaaqaadhaan. Tokkommoo nama guddaadha. Amma magaalaa Sarboo jiraatu isaanis darasootuma muftiiti. Isaan immoo maal jedhan seete. Namoonni hedduun jedhan ilmii qabu jedhan ulamoota baay'ee jiru kan ilmii qaban. Garuu akhlaaqa akka muftii isaan biratti arguun dadhabe. Erga muftii biraa deemeedhaan bakka baay'ee deemee bakka naa ta'uu danda'an dhiisee manatti galeedhaan. Akka akhlaaqa isaanii. Muftii kam baay'ee si ajaa'ibu akhlaaqa isaaniiti. Haalaaf amala isaanii gara laafummaa isaaniiti. Waan hundarra kan si ajaa'ibu. Muftiin akhlaaqa isaanii keessaa uummanni kan inni akkana isaan jaallate bar. Hawaasni bal'aan kun isaan jala taa'ee isaan bira taa'ee qara'ee miti bar. Akhlaaqa isaaniiti. Hawaasa wajjin akka isaanitti hawaasa simatan. Akka isaanitti hawaasa isaanii keessummeessan. Jalqabarraa akkuma sii kaase muftiin araarsaadha. Namni tokko yeroo muftiin jiran keessatti wallolee walitti bu'ee lolisi wayii uumamnaan muftiin jechoota sarara lama qofa barreessuudhaan walitti araarsu. Uummata sila balaan bu'ee wallolee wal fixaa yeroo muftiin sarara lama barreessanii darasaa isaanii tokkotti ergu. Dhaqee muftiin kun ergaa fideeraa araaramaa jedhaniiru jennaan salaamu alaikum achumatti araaramee addaan deeman. Sana booda dhumateera. Akhlaaqa isaaniiti. Mootummaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu. Bar yeroo isaan dhufanu sana yeroo mootummaa Haile Sillaaseeti wanti beeku qabdu. Yeroo sana keessa muftiin dhufanii taa'anii bakka sana barsiisaa turan. Achi booda mootummaa dargiti kan itti aanu miti. Yeroo sana keessa yeroo balaa sana keessa yeroo haalli mijataan ture sana keessa darasaan muftii 100 taa'ee qaraa ture bar. Haalli fi amalli isaanii akka isaan itti hawaasa simatan mootummaa wajjin nama naannoo wajjin qaban baay'ee si ajaa'iba. Arjummaan isaanii immoo adda. Muftiin akhlaaqa isaaniirraa mana muftii keessa uffanni sadii guutee hin beeku. Huccuun uffatan. Tokko kan isaan uffatanii tokko miiccamee taa'ee kan isaan jijjiirratan. Kanaan ala muftiin uffatan qaban. Dhufa miti haaraa yookiin namni fidaa fi yookiin hin bitama. Ilaalanii sadii guunnaan dabarsanii kennu. Isaan bira wanti akkasiin jiru. Tarii ammoo Toofiq Jimma kan ittiin beekamtu mootii Abbaa Jifaar mootii Islaamaa biyya kana keessatti mootii Abbaa Jifaarii. Tarii Abbaa Jifaarii fi muftii gommaa walitti dhufeenya qabu laata? Muftii gommaa fi Abbaan Jifaar walitti dhufeenya qaban. Inumaahu muftii dura gommaan keessaa sheekota baay'eetu turan. Walloorraa dhufuudhaan kan achi qubatan baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf sheekota Tiijjee, sheekota Quraaree, sheekota baay'eetu jiru. Warra kanaa sheekota walloorraa dhufan kana kan gara gommaatti ergan Abbaa Jifaari yeroo sanatti. Garuu muftiin gommaa fi Abbaan Jifaar walitti dhufeenya hin qaban. Walitti dhufeenya hin qaban. Isaan booda muftiin gommaa kan dhufan. Abbaan Jifaar booda. Kanaaf muftiin wanta hundarra wanti irra ajaa'ibdu haalaaf amala isaanii akhlaaqa isaaniitu adda. Akka isaanitti nama keessummeessan akka isaanitti simatan. Waa'ee akhlaaqa isaanii addumatti sagantaa fayyaa ta'uu danda'a. Sagantaa tokko irratti kan haasofnudha.